torban dabarsine kana keessa Olompikiin bara 2024 geggeeffamuun ni yaadatama. The most eagerly anticipated Olympic marathon. Marri Olompikii bara kanas lammii Itoophiyaa dhalataa Oromoo kan ta'e Taamiraat Tolaa Mucaa jedhamu akka injifatame ni beekama. Taamiraat Tolaa kan nufe yoomiif Salamoon Baaraggaa Gudaaf Muktaar fa'aa jiruudha. Gootom Gabra Sillaasee Magdas fa'aa Warquhaaf Lammeechaa jiruudha. Tarreessee maqaan seenaan keenya irraa seenaa gooticha onneen barbadaa Shaambal Abbabaa Biqilaas ni qabannee dhufnee jirra hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa arganne. Abbabaa Biqilaan agayya torba bara 1932 maatii Oromoo gosa bichuu ta'anii dhalatanii Abbabeen tapha killee taphachuu baay'ee jaallata ture. Abbabeenis fedhii of jijjiiruu fi maatii isa jijjiiruu qabu kiiloomeetira 250 luka Finnee ga'e. Achittis garee waraanaa Kubur Zabanyaa jedhamutti makamuun leenjii waraanaa fudhate. Garee Kubur Zabanyaa keessaas ispoortii kan leenjisuun nama lammii Siwiidin kan Fiinlaanditti dhalate Ooniin Skaanan jedhama ture. Leenjii Abbabaa Biqilaa waan salphaatti argeef Olompikii magaalaa Roomitti taasifamu irratti akka inni hirmaatu taasise. Fiigicha magaalaa Roomitti fiigame kana irratti luka duwwaasaa fiiguutiin injifannoo addaa galmeesse. Luka duwwaa fiiguunsaa yaadota adda addaa kaasaa ture. Garuu yaadni inni sirrii Abbabaa Biqilaa yeroo luka duwwaa fiiguusaaf akka galmeessu waan hubateef leenjisaansaa luka duwwaa akka fiigu isa taasise. Eega gara biyyaatti deebi'ee booda fonqolcha mootummaa bara sana taasifamaa jiru irratti hirmaatteetta jechuun gara mana hidhaatti darbatanii. Haa ta'u malee garuu Abbabaa Biqilaan fonqolcha kana irratti hin hirmaanne ture. Eega hidhaadhaan waggaa tokko adabanii booda mana hidhaatii gallakkisanii bara 1961tti mana hidhaatii eega gadhiifame booda maaraatoonii Giriik, Jaapaanii fi biyyoota biraa irratti geggeeffaman irratti hirmaachuun injifannoo guddaa galmeesse. Olompikii bara 1964 fisituu qophii irra jiru akka tasaasa dhukkubuun of wallaalee kufe. Gara mana yaalaa geessuutiinis achitti yaalii baqaqsanii yaaluu isaaf taasisanii. Marree gootichi onneen barbadaa kanarraan kan keessa Olompikiin dhiisne ture. Dorgommii Olompikii guyyaa 40 kanarratti hirmaachuuf shaakala taasisuuf eegale. Shaakala hedduu erga taasisee booda Olompikiin bara sanaa guyyaatti geggeeffamuun ga'e. Gootichi kunis isaatii yaadamne irra riikardii fooyyessuun injifannoo haaraa ammas galmeesse. Bara 1969 hiriirriin lafa qonnaan bulaaf jedhuutu geggeeffamaa jiru. Abbabaanis makiinaa isaatiin karaa sana osoo darbaa jiru hiriirtota irraa makiinaa isaa maqsuuf jedhee allayyaa keessatti galagale. Kanarraan kan keessa miidhaan cimaa irra ga'uutiin harkisaa fi lukusaa socho'uu didee Ingilaanditti yaalii isaaf geggeeffame irraan kan ka'e harkisaa fayyuyyuu malee yuufii didee ture. Miidhaa isarra ga'e kanaanis dhiigni sammuutti dhangala'uun bara 1973 onkoloolessa 25 du'aan addunyaa kanarraa darbuu danda'eera. Eeganni boqotee waggaa 5 booda Niiwuorkitti Abbabaa Biqilaa Awwaard kan jedhamu hundeessuutiin waggaa waggaan isa yaadatu. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu jecha gurraacha Afrikaa uummata addunyaa boonsee seenaan nuti irratti qabannee dhufne kana fakkaata ture. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayikii godhaa amma viidiyoo biraa wal agarruutti nagaatti. Babaas kanuma seenaa miliyoon abarraa masaraa dabbaa qabna. Seenaan Qananiisaas dabalee fayyoo leellisaa saba falee. Ibraahim Jeelaanii fi Hagos Moosinnat Garramoo isa tokko. Cimsuu dhadhaloo taadhufu warqeen dadhabbiidhaan kan dhufu.